hundi keenyayyuu wanti nu irratti walii gallu waa tokkotu jira. Viidiyoon keessan hangamiyyuu namatti haa tolu, tambanalii malee gatii tokkollee hin qabu. Seera YouTube keessatti tambanaliin bakka guddaa akka qabu hundi keessanuu ni beektu. YouTuberiin akka addunyaatti tokkoffaa ta'e Mr. Beast akkas jedhee dubbata waa'ee tambanalii. Tambanalii qofaaf hanga $1 miliyoonaan kaffala jedhe. Kunis immoo dhugaadha. Maaliif viidiyoon keessan akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaalee hangamiyyuu namatti tola yoo ta'e tambanalii yoo qabaate malee view argachuu hin danda'u. Maaliif namni tambanalii keessan ilaalee kan inni viidiyoo keessan daawwatu. Kanaafuu tambanaliin gatii guddaa qaba jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii YouTube sabaaftiif namoonni haaraan illee yoo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha barnoonni keenya irraa tambanalii YouTube namni sa'aatii baay'ee irratti gubu aappiiwwan adda addaa Play Store irraa gadi buusee itti cinqamu. Isin immoo aappii namni tokko hanga har'aatti isinitti agarsiifne aappii nama isinitti agarsiisu fayyadamuudhaan tambanalii YouTube viidiyoo keessanii view guddaa argamsiisuu danda'u. Akkamitti daqiiqaa xinnoo keessatti osoo sa'aatii keessan hin gubiin akkamitti akka hojjettanan isinitti agarsiisa. Obboleewwan chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatan viidiyoo information dhugaa akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun viidiyoon guyyaa guyyaan gadhiisu akkasiin qaqqabuuf ol kan jettu irra kaa'achuu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasumas immoo viidiyoon irraa akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Like gochuudhaan eegalaa anaaf immoo jajjabina ta'a waan ta'eef wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo koomentii irra naaf kaa'uu dandeessu. Kan hunda keessaniyyuu nan deebisa. Amma gara barnoota keenyaa. Isin suuraa keessa yookaanis barreeffama keessa qofa bakka buufattu jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa namni hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwatee dhumarratti akka na galateeffatu shakkii tokkollee hin qabu. Aappii kanatti fayyadamuudhaan nama biraatiif illee tambanalii hojjechuun qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti daawwadhaa itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafis akkuma asirratti argitan aappii kana fayyadamuudhaan kan nuti tambanalii hojjennu jechuudha. Waa'ee aappii kana namni isinitti agarsiise hin jiru. Kanaafuu hanga dhumaatti osoo irraan fiiskeen daawwadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Dhumarratti akkamitti akka buufattan isinitti agarsiisaa. Amma keessa seennee tambanalii tokko bareedaa isaa waliin hojjennee ilaalla jechuudha. Sana booda isin kan mataa keessanii kireetii godhattu. Irra tuquudhaan gara aappii kanaa seenna. Yommuu nuti gara aappii kanaa seennu interfeesii akkanaa nuuf banaa. Asirratti kaataagorii baay'eetu jira. Isin kan Facebook ni jira, Twitter, Banner, wantoota adda addaa jiru jechuudha. Baay'eedha. Amma kan nuti hojjennu YouTube tambanaliidha waan ta'eef YouTube tambanal kan jedhu kanarra ni tuqanna jechuudha. Sana booda tambanalii ajaa'ibaa haala kanaan nuuf tarreessa. Tambanaliin kun firiidha jechuudha. Isin suuraa keessan akkasumas barreeffama keessan qofa kan isin bakka buufattan. Suuraa nama biraa irraa kaasuun suuraa keessan gaalaarii keessan keessaa uploadii itti godhattu jechuudha. Tambanalii baay'ee bareedaa tambanalii nama hawwatutu jira jechuudha. Amma akkamitti akka hojjettan illee tambanalii tokko hojjedheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf mee kana hojjedhee suuraa koo itti galchee akkamitti gara kootti akka hundeeffadhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Irra tuqaa yemmuun irra tuquu jala kanatti edit ka jettu ni jirti. Edit kanarra tuqtu jechuudha. Sana booda laawdii gochuudhaan barbaadee gara fuula kanaatti isin dabarsaa jechuudha. Amma akkuma argitan barreeffama kan biraatu irra jira jechuudha. Isin barreeffama irra tuquudhaan barreeffama keessan bakka buufattu. Akkamitti bakka buufannaa isa jedhullee isinitti agarsiisa. Akkasumas suuraa nama biraa jira. Yoo feetanis suuraa kana fayyadamuu dandeessu. Yoo hin feenes immoo irra tuquudhaan kan keessan bakka buufachuu dandeessu jechuudha. Namoonni suuraa keessaniin hojjetachuu barbaadan suuraa keessan itti galfattu. Namoonni immoo suuraa hin barbaadu. Barreeffama koo itti galchitan suuraa kanumaan fayyadama jettanus fedhii keessanii jechuudha. Amma akkamitti suuraa keessan immoo yoo feetan akka itti galchitan akkasumas barreeffama isa kana kaasuudhaan barreeffama keessan akkamitti akka itti galchattanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma barreeffama itti galchuudhaaf asirra barreeffama ni jira. Welcome to my channel ka jedhu ni jira. Isumarra tuqtu jechuudha. Barreeffama keessan itti galchuudhaaf yommuu irra tuqxanitti haala kanaan jala kanatti edit ka jettu ni jirti. Edit kanarra tuqtu jechuudha. Yommuu tuqxan haala kanaan isiniif baasa. Keyboardii bilbila keessanii isiniif baasa jechuudha. Isa kana irraa balleessitu jechuudha. X kana tuquudhaan irraa balleessitanii keessan itti galfattu. Amma fakkeenyaaf mee akkaataa YouTube itti banatan jedhee haa barreessu. Akkaataa YouTube channel itti banatan jedhee barreesseen jira. Akkuma argitan ergan barreessee booda gubbaa irratti mallattoo raayitiin jirti. Isiirran tuqa jechuudha. Amma itti naaf galchee jira jechuudha barreeffama kiyya. Garuu saayiziin isaa sirrii miti. Saayizii isaa nutu sirreessa jechuudha. Akkamitti sirreessine isa jedhus isinitti agarsiisa.
ammas jala kanatti edit ka jettu ni jirti. Edit kana tuquudhaan gara irraa kunnee gara dakaatti hambifna jechuudha. Akka wal qixxaachuu qaba waan ta'eef akka bareeduuf ni sirreessinee ilaallaa jechuudha. Amma isa kanallee jalatti gadi bunnaa akka kana caalaa miidhagee mul'atuuf. Amma itti galcheen jira jechuudha. Ammas barreeffamatu jira. Barreeffama baay'ee jira. Barreeffama isiniin taane haala kanaan irra tuquudhaanii X'n kun ni jira. X kana tuqxu jechuudha. Barreeffama sadiinuuf kenna miti. Barreeffama sadan kana keessaa isa tokko qofatti yoo fayyadamne gahaadha. Maaliif inni kun nu gahaa waan ta'eef kan biraa nu barbaachisu. Isa kana irraa X tuquudhaan irraa baafna jechuudha. Ammas welcome to kan jedhu ni jira. Amma isallee irra tuquun X goona jechuudha. Amma isa kana gubbaatti ol harkifna jechuudha. Sana booda hin harkifna akka cuusii nuuf guddatuuf. Bakka amma bareedee jira jechuudha. Akkuma argitan akkaataa YouTube channel itti banatan jedheen jira. Amma asirratti immoo icon YouTube ni jira. Isallee yoo feetan kan feetan icon baay'ee jira. Irra tuquudhaan replace ka jettu kana tuquudhaanii icon feetan yoo barbaadan social media Instagram, Facebook akkasumas YouTube illee jira jechuudha. Kan feetan upload itti godhattu jechuudha. Amma hin barbaachisu waan ta'eef isin yoo feetan itti galfachuu dandeessu jedheetanii. Amma hin barbaachisu waan ta'eef mata dureen koos akkaataa YouTube channel itti banatan waan ta'eef kunumti haa ta'u jechuudha. Akkanaan bareeda waan ta'eef isin yoo waan biraarratti hojjetu yoo fakkeenyaaf akkaataa TikTok itti banatan barnoota jedhu yoo barsiisuu barbaadan irra tuquudhaan icon TikTok replace itti godhachuu dandeessu jechuudha. So amma hin barbaachisu waan ta'eef nan dhiisa jechuudha. Barreeffama koo itti galfadheen jira. Amma suuraa qofa kannaaf afu. Suuraas akkamitti akka itti galchinu isinitti agarsiisa. Suuraa dhumarra yeroo tokko tuquudhaan asitti replace ka jettu ammas ni jirti. Isirra tuquudhaanii gubbaa irratti mallattoon gaalaarii ni jirti. Isirra tuqnaa sana booda wanta lama haala kanaan nuuf tarreessa. Capture image fi choose image dha. Capture image asumarratti suuraa ka'uudhaan itti galchuudha kallattiidhaan. Choose image immoo gaalaarii keessan keessaa upload itti gochuudha. Amma choose image filadha jechuudha. Suuraa qopheeffadheen jira. Isinis suuraa ni qopheeffattu yoo suuraa keessaniin hojjechuu barbaadan. Erga irra tuqxanii booda ammas gubbaa irra raayitiin ni jira. Amma suuraa keenya bakka nuuf buusee jira jechuudha. Akkuma argitan suuraa keessan ofitti harkisuudhaan istaayilii bareeduun itti galfattu jechuudha. Amma gara kanatti garagalee jira waan ta'eef gara kanatti deebisuun qaba. Deebifnee ilaalla jechuudha. Suuraa keessan irra yeroo tokko tuquudhaan asirratti wantoota adda addaatu jiru. Kana keessaa kan nuti fayyadamnu jala kanatti 3D rotation ka jedhu ni jira. Irra tuqxu sana booda ammas asitti scroll gochuun flip ka jettu ni jirti. Flip kana irra tuqxu jechuudha. Yommuu irra tuqxanii haala kanaan horizontal ka jedhu ni jira. Akkasumas vertical ni jira. Horizontal yommuu tuqu gara kanatti naaf deebisee jira jechuudha. Amma akka silaarraa baay'ee nama hawwata jechuudha. Ofitti zoomii gochuudhaan saayizii isaallee akka inni kana caalaa miidhaguuf ni sirreessinaa jechuudha. Amma akkuma argitan naaf sirraa'ee jira jechuudha. Baay'ee bareedee jira jechuudha. Viidiyoo kootiif view guddaa naaf argamsiisa jechuudha. Maaliif barreeffamni isaa namatti tola, backgroundii isaa namatti tola, akkasumas suuraan upload godhadhillee namatti tola jechuudha. Isinis suuraa dura istaayiliidhaan yoo suuraa keessan hojjettu ta'ee istaayiliidhaan suuraa kaatanii tambanaliidhaaf qobaatti lafa kaachuu qabdu jechuudha. Erga xumurtanii booda save ka jettu ni jirti. Save gochuudhaanii ammas asitti sin gaafata. Save ka jedhu ammas ni jira. Isa tuquudhaan gaalaarii keessan keessatti gadi buufattanii jirtu jechuudha. Aappii kana gadi buusuufis gara Play Store deemuudhaanii sarcha eekanii tuqxanii haala kanaan YouTube Thumbnail Maker jettanii haala kanaan barreessitanii sarchii gochuudhaan aappii kana bilbila keessan irratti gadi buufattu. Barnoonni har'aaf isiniif qabadhe kana fakkaata ture. Akka isinii tole abdii guddaan qaba. Namoonni subscribe like goonillee subscribe like godhaan isiniin jedha. Kutaa itti aanutti immoo hojii online namoonni guyyaatti qarshii 3,000 ji'aatti qarshii 90,000 hojjechaa jiran isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Viidiyoo guutuu yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada keessan ilaaleen viidiyoo isiniif qabadhee dhufa. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf tura.